Faana keelloo qabdii siyaasaa yeroo hiyyummaan akka addunyaatti beekamtii argatte keessatti Itoophiyaan uummata irratti baargamoo irraa kaaftee murtoo gibiraa dabarsuun dhaga'ameera. Waggoota ja'a oliif walitti fufiinsaan waraana keessoon daddaqamaa keessa akka jirtu Itoophiyaan kasaaraa waraanaan ishee quunname irraa bayyanachuuf tooftaa dinagdee ishee fooyyessuu hedduu hojiitti irratti argamti. Kufaatii dinagdee waraanni itti fide damdamachuuf jecha uummata qabdu irratti sagantaa gibira haaraa fi qaraxa adda addaa hojiirra oolchiteetti. Adeemsa wantoota idilee fi al-idilee irratti murtee kennuu keessatti uummanni hiyyeessi duraanuu midhaan nyaataa giddii of danda'u adeemsa kaffaltii gibiraaf qaraxa haaraa itti dhufe ilaalchisuun bakka hedduurraa yaaddoo qabu ibsataa jira. Qophii keenya faana keelloo har'aa keessatti adda durummaan dhimma gibira haaraa biyyattii keessatti ragga'uuf deemuuf egeree siyaasa Itoophiyaa irratti turtii waliin goona. Nu caqasaa jechaa qophichi kunooti. Qophii keenya har'aaf maqaa qabdii siyaasaa jedhuun laadde. Qabdii jechuun waan tokko argachuuf akka wabiitti ka barbaadamu yookaan abdii qaama tokkoo qaama biraa irraa waa fudhachuu jechuu dandeenya. Siyaasa keessatti yeroo hedduu mootummaan uummata bulchuu akka qabdiitti dhimma itti ba'a. Ba'aa biyyattiitti dhufe uummatatti fe'uu bu'aawwan argaman ammoo ija uummataa duraa dhoksuun bulchitoonni Afrikaanotaa ofittummaan bulchuun beekamu. Hawaasa ofii gaafa rakkatan deemanii dubbisuu, gaafa hawaasni rakkatu ammoo quba dhabuun adeemsa qabdii siyaasaa keessaa tokko ta'uu hubachuu barbaachisa. Siyaasni Itoophiyaas yeroo hedduu uummata irratti ba'aa dabaluun ala ba'aa irraa kaasee qabatamaan waan agarsiise hin qabu. Kun tarii uummata obsa fixachiisuu mala. Dhaloonni dhufus biyya isaa mararfachuu waakkachuun sadarkaa godaansaaf of saaxiluu akkasuma biyyaa baqachuutti akka luucca'u taasisa. Kanaaf siyaasa qabdii gaggeessuun rakkinni hawaasaa furmaata argachuurra daranuu babal'ataa akka deemu ulaa bana jechuu dandeenya. Wantoota dinagdee mootummaa gabbisan keessaa tokko ka ta'e gibirri hawaasa Itoophiyaa irratti bulee ka'ee haalan baratamneen dhimmoota haaraa qabatee dhufuu itti fufeera. Kanaan dura wantoonni qaraxa hin qabne akkasuma kanneen gibirri itti hin gabbaramne hedduun sichi kaffaltiin itti akka ragga'u himamaa jira. Addatti biqilaa uummanni itti gargaaramu kanneen akka muuzii, baargamoo, buna dabalatee wantoota hedduu irratti gibirri akka kaffalamu murteen darbuu isaa karaa adda addaa himamaa jira. Dabalataan beelladoota akka loonii, bushaayee, lukkuu dabalatee waan uummanni itti jiraatu hundi gibirri itti kaffalamuu qabaa jedhamuu isaa barameera. Kun ammoo qonnaan bultoota Oromoo hedduu yaaddoo keessa galchuu danda'ee jira. Kaffaltiin gibiraa hin baratamne biqilaa tokko tokkoon lakkaa'uun irratti akka darbu ta'e kun jireenya qonnaan bultootaa keessatti balaa ulfaataa fi isa sodaachisaa ta'uun uummata yaaddoo keessa galcheera. Beelladootas tokko tokkoon isaanii lakkaa'uun qonnaan bulaatti akkan muran yoo ta'u, kun ammoo yaaddoo hawaasaa itti ta'ee jira. Mootummaan labsii gibiraa kana wayita hojiitti hiiku kisaara waraanaan itti dhufe bayyanachuuf akeekuun ala miidhaa inni jireenya uummataa irratti qabu sirnaan waan qorate hin qabu jedhamuun komiin dhiyaateera. Rakkoof gaaga'ama kaffaltii gibiraan kanaan dhufu irraa hafuun akka ulfaatu kan himan qonnaan bultoonni hedduun biqiltuu dhaabuu isaanii hanga gaabbanitti adeemuuf jira jedhamuun sodaatameera. Akka maddeen jedhanitti qonnaan bulaan qofa osoo hin taane akka biyyattiitti kanaan dura wantoonni gibira hin qabne hedduun gibirra akka itti citu labsii jedhu baatii 2 dura gongomamuu jalqabe. Labsiin kun hojiirra kan oolu yoo ta'e jireenya hawaasaa irratti akkasuma dinagdee uummataa irratti balaa akka qabu ta'uu isaa karaa adda addaa himamaa jira. Akkuma gibiraa wantootni kanaan dura qaraxa hin qabne hedduun qaraxa akka itti citu taasifameera. Kunis harka qalleeyyii daandii cina taa'anii daldalatan dabalatee bushaayee, hoolotaa fi loowwan wayita gabaa galan dhaqaa gala akka kaffalan taasifamaa akka jiru himama. Walumaa gala haalli mootummaan Itoophiyaa kaffaltii gibiraa fi qaraxaan wal qabsiisee itti adeemaa jiru saalfachiisaa fi yaaddessaa ta'uu isaa maddeen odeeffannoo himaa jiru. Jireenyi mootummaa uummata irratti kan hidhate ta'uun beekamaa ta'us akka bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa ammaatti dararaan kaffaltii waan adda addaan qabatee uummata keessa jiru jireenya uummataa yaaddesseera. Uummanni bahee galee maallaqa gaafatamu jireenya sadarkaa jibbuutti adeemaa akka jiru ta'uu himame. Kun murtii qonnaan bulaa irratti darbe yoo ta'u, uummata magaalaa jiraatan irratti ammoo maqaa misooma koriidarii jedhuun hawaasni qabiyyee lafa isaa irraa akka kaafamu ta'aa jira jechuun komiin dhiyaata. Uummanni akka jedhaa jiranitti mootummaan kaasaa fi beenyaa ga'a malee akkasumaan uummata manaaf lafa isaa irraa buqqaasaa jira jedhame. Uummanni kan gaafatu yoo ta'es maqaa misooma magaalaa jedhuun gaaffii tokko malee ka'uun dirqama ta'uu himama. Lafti kan mootummaati jechuudhaan dirqamaan hawaasa qe'ee isaa irraa buqqaasaa jiraachuus namoonni hedduun komataa jiru. Akka namoonni hedduun komataa jiranitti maqaa misooma koriidarii jedhuun magaalaalee ijoo biyyattii hedduu keessatti haalli kun itti fufiinsaan deemaa jira. Miidhagina magaalaaf hojjechuun gaarii ta'us harka qalleeyyii irratti mana diiguun hojiin hojjetamu namoota hedduu dallansiiseera. Walumaa gala mootummaan Itoophiyaa gama isaa danda'een kufaatii dinagdee itti dhufe damdamachuuf uummata akka qabdiitti gargaaramaa jiraachuu wantoonni hedduun nama hubachiisu.
rakkoo qaala'insa jireenyaa sammuu uummataa xaxaa jiru biratti rakkinoonni sirna bulchiinsaan biyyattii keessatti adeemaa jiran madda yaaddoo hawaasaa isa olaanaa ta'aniiru. Egaa dhaggeeffattoota qophii faana keelloo qophii nuti guyyaa irraaf qabanne kana fakkaata. Ka torbeen hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa jecha kan isin waliin ture an Nagumaa Tasammaati. Nagaan. Kallo Media.